Kanaafuu akkamitti qorqorroon bakka gaazexaa sanii jedha. Dirama uummanni nafxanyaa yookaan immoo uummanni Oromoo ta'ee Oromoo fakkaatee afaan Oromoo dubbatee dirama nurratti dalaguun jiru keessaa tokko isiniif yommuu barbaade kan isinis dhugoomsanii tokko keessan jechuudha. Hunda osoo hin taane tokko keessan kan dhugoomsanii jirtan jechuudha. Innis maalidha? Dirama kaleessa nurratti hojjetamee jira jechuudha. Akkuma OBN maqaa isaa OBN nama fakkaatu OBN jedhama. TV jaraa dhaggeeffadhuufi hin hordofu waan ta'eef. Dirama asirratti adeeme keessaa tokko isa sagalee mucaan abaa'oo warra Shanee jedhaman keessaa akka waan sagalee haadhaan ergeetitti fakkeessanii kan isaan dalaganidha jechuudha. Kan immoo soba akka ta'e isin hubattanii jirtan kan bartan jechuudha. Kan sammuu gaarii qabdan kan sammuu itti yaaduu qabdan kan bartanii jirtan. Viidiyoo akkuma dhageeffatanii haadhaan waan Shanee jedhamu maqama Shaneetu akka hin dhoofne akkasumas immoo Shaneen ajjeesuutti akka hin jenne dubbatee jira jechuudha. Bakka sanatti immoo isin argatanii jirtanii jechuudha sagalee. Ayyaana kan nuti ilaallu kan amma isinitti mul'isuuf ta'u sagalee isa mucaa Shanee keessaa yookaan immoo warroota Shanee keessaa sagalee haadhaadhaaf erganii kan jedhamee jiru jechuudha. Innis sagalee san akkamitti hojjetanii akkamitti immoo sagalee kan hojjechuudhaan sagalee sun akka uummatuma paartii bilbilinaa deeggaruu irraa kan dhufedha jechuudha. Akkamitti hojjetanii akkamitti namni baay'een maal godhu jira namoonni adii kiyya jala jiranii maal godhanii guyyaan akkanaa kun irra jira akkamitti kun soba jechuu dandeenya ree guyyaa kana irratti ergamee waan ta'eef jedhan amamee akka nama tokkootti gaafa yaadne hundi keenyayyuu sagaleen kun inni keessatti raamfamee jiru jedhamaa jira. Sagaleen kun eegee irraa muramee osoo irraa muramuu baatee dabarfametti waa'ee Shanee wanti haadhaan hin bahin jiru jechuudha. Meeshaan fayyadamu jechuudha jedhama. Hayyee eega irraa muramee akkamitti baruu danda'e namichi akkamitti baruu danda'e haadhaan waan ati OMN irratti dubbate kan dhaga'ee jira. Maaliif akkamitti akka jedhuu danda'e? Kun shiira ofumaa isaanii hiixatu jiran yookaan immoo diraamaa ofii isaanii hojjechuu jiran akka ta'e hundi keenya nuu beeknee jirra jechuudha. Hayyee sagalee kana akkamitti guyyaa akka waan guyyaa sanitti ergamee guyyaa lama guyyaa 24 akkas akka akkasitti ergamee kan godhame jechuudha. Amma mee sagalee tokko sagalee hiriyaa takka fidee guyyaatti fidee ji'a akkas jijjiiruu isinitti mul'isaa jechuudha. Daawwadhaa. Telegiraamii seenaa naafsa. Telegiraamii eege seenne boodatti akkuma isinuu arguu jirtanitti asitti juunii 28 fi juulaayii 14tti an kan barreesseef jechuudha har'an barreesseef. Kana himmooyyuu akkamitti akka an bakka kana iddoo juunii 28 kana akkamitti akka jijjiiruu danda'u isinitti mul'isa jechuudha. Maaliif diraamaa bilchiginaan hojjechuu jirtu nu hundi keenya saaxiluu qabna akkasumas immoo nuti hundi keenya baruu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu inshallah isinitti mul'isa. Kan isinitti mul'isa asitti juunii 21 fi juunii 22 kana iddoo duraa sanitti jijjiiree akka waan har'a naaf barreessite yookiin immoo akka waan an har'a barreessee fi isin immoo guyyaa 28 na fakkaate guyyaa sanitti naaf barreessite godheen hin jijjiiraa jechuudha. Akkamitti akka jijjiiru immoo
inshallah asiin screenshot godha asiin akkasitti screenshot godhee jira bakka kanaan jechuudha. Ammas bakka kanaan eega screenshot godhee boodatti eessa dhaqaa aappii kana keessa seenaa aappii kana keessa seenee akkaataa itti jijjiiruun isinitti mul'isa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu asitti juunii 28 fi juulaay 14 kana akkamitti akka ani eenyuusaa kan duraa san irratti jijjiiruu danda'u isinitti mul'isa jechuudha. Asuma tuqxanii miidiyaa seentanii miidiyaa eega seentanii booda isa screenshot godhattanii dhiifama. Isicha juunii 21 fi 22 saniin irraa murannaa jechuudha. Asi bakka irraa muramu kana irraa murra jechuudha. Akkasitti xiqqeessine ammas naaf obsa. Muramne ammas xiqqoo ammas ni murra. Akkanatti akkuma argitanitti kan dura juunii 28 ture an juunii 22 irratti deebiseen jira jechuudha. Mee kan juulii 14 kanarra yoo kenne san booda kan 14 kanarra kenne akkasitti seef godhannee jira. Guyyaan kun maalidha? Guyyaa isa jijjiirree jirra jechuudha. Ammas isa gubbarraa san jijjiirra jechuudha. Isa gubbarraa sanii 21 irra jijjiirra. Kun asitti akkuma argitanii juunii 28 kana juunii 28 kana juunii 21 irratti 22 jijjiirree jira waan ta'eef 22 irratti deebifnaa jechuudha. Kun akkasitti murannee jirra. Eega murannee booda kam goona isa kana finnee isa kanaan cufnaa jechuudha. Isa akkuma argitanii irraa isinii kaasaa xiqqoo akkasinitti mul'atuuf jecha xiqqoo akkasirraa isinii kaasee asitti maalidha? Juunii 28 irra jira. Juunii 28 kana kaasee kana gubbarraan kaa'aa jechuudha. Kana gubbarraan maal godhee kaa'aa? Juunii 21 akka ta'utti akkasitti irra kaa'aa jechuudha. Asima seef godhadha. Asitti akkuma argitan kanatti waa tokko eenyu godhame hin fakkaatu, kooppii godhame hin fakkaatu. Kanaa miti osoo kompiitara irratti isaan kompiitaraan fayyadama waan ta'eef kana caalaa bareechanii akka amma isinitti mul'isan sanitti akka jechuudhaan soba isaanii isin dhugaa gootaniif isin gowwoomsu jiran sanitti godhuu hin danda'anii jechuudha. Kompiitara harkaan qaban waan ta'eef an bilbilaanuu akkanatti hojjedhee jira. Sababa kanaaf namni tokko nama baay'eetu jira. Isaanan jechuudhaan akkamitti wanti kun akkana ta'uu danda'ee kan jedhaniitti dubbatu jiran jechuudha. Sababa kanaaf iyyuu obboleeyyan kiyya kanaaf jettaniin gowwoominaa akka waa baay'ee biltigina kanarra waa baay'ee barannee jirra. Soba isaanii saaxilullee irraa barannee jirra jechuudha. Maaliif jarri hedduu sobdi waan ta'eef. Kan isiniin jechuu barbaade ayat argitanii jirtanii akkaataan itti hojjechiisaa jiranii jirtanii giraamaa mormii jarriitiin hin sobu yookiin mormii Oromoo gargar qooduu fi akkana hojjechuu jiranii hundi keenya iyyuu barree jirra. Kanaaf iyyuu giraamaa jaraa qabannee Oromoon akka gargar hin qoodamne isin
jechuu barbaadu maaliif dhiiga nama baay'eetu didee jira, dhiiga Oromoota baay'eetu didee jira, amma irratti jechuudha. Ammayyuu kan digaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Nuti asirratti kun dhugaadha, kan paartii kanaa dhugaadha, kan paartii kanaa soba jechuu osoo hin taane dhugaa rabbi dhugaa jaallata. Dhugaa rabbi jaallatu san baasuu qabna. Paartii kana deeggarree fi dhara paartiin kun paartii biraa irratti geggeessu jiru dharaan immoo dhara sanis paartii san waliin deeggaruu hin qabnu. Paartii barbaadan deeggara, paartii hin deeggaru. Shanii garuu hin jaalladhaafne hin jaalladhu jedhee immoo wanti dhara isaanirra kaa'uuf hin jiru jechuudha. Akkasumas bilchiginnaaf hin jaalladhu. Hin jaalladhu jedhee immoo bilchiginnaa irratti dhara isaan hin hojjenne waan isaan hin hojjenne isaanirra kaa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu obboleeyyan keenya jalqaba waan tokko dubbachuu fi waan san barumsa irra barbaachisa. Akka nama tokkootti yaada. Akkasitti inni jiru barbaade kan namoonni har'aa qaba keessee nagaan har'aa isin jaalladhaa isin kabajaa rabbiin waa bilisoomsu wala waan jedhu hin beeku rabbiin dhiiga haa caalu lafa hin jedhin. Ani akkasii jetti seera mootummaa kun nurratti dhabe jiru akka Oromoon gargar faca'ee Itoophiyaa bichaa ijaaruuf Itoophiyaa kophaa isaatii ijaaruuf akka deemu jiru hundi keenya ni beekna jechuudha. Seera kana kan xaxaabu isuma kan haadhaanis ajjeese isuma jechuudha. Osoo inni ajjeesuu baatee jalqabumayyuu haadhaa akkuma du'ee guyyaa halkan du'ee ganama du'ee awwaalchisuu fi gara amboonni ergu jiru. Kanaaf iyyuu obboleeyyan dhugaa baraa waan tokko dubbachuu irra dhugaa barsanii dhugaa kan beektanii qabachiisu hin tolu. Kanaaf iyyuu isin jaalladhaa isin kabajaa rabbiin bilisummaadhaan wal marachiisu. Bilisummaan iddoo hawwee jira. Bilisummaan maal akka taate iyyuu beeku as ta'a. Maaliif jennaan roorroo keessatti dhaladhe amma roorruma keessa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleeyyan kiyya tokko ta'aa tokko haa taanu isin yeroo nuti tokko taane immoo deebiin bakka ittiin kennu tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf isin jaalladhaa isin kabajaa nagaan naa turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.